sagantaan badhaasa Hacaaluu Hundeessaa sadaffaa fi yaadannoon wareegama waggaa afuraffaa isaa Khaleessa Waxabajjii 22 bara 2016 Finfinnee Hoteela Skylight jedhamutti gaggeeffameeti jira. Bu'uura sagantaa kanaatti duudhaa fi leegaasii Hacaaluu Hundeessaa itti fufsiisuudhaaf faawundeeshiniin Hacaaluu Hundeessaa kan qopheesse yoo ta'u, qaamota tumsitoota garagaraa taasisuudhaan artistoota seenaa industirii muuziqaa Oromoo keessatti ji'oota 12 dabre yookaan waggaa tokkichaa kana hojiilee jajjabaa hojjetan dorgomsiisuudhaan dameelee 10 irratti badhaasa laateeti jira. Kana malees artistii cimtuu umrii guutuu fi artistoota quuqamtoota aartii ja'aman nam lamaas badhaasuu dandeetti jira. Waltajjiin badhaasa awwaardii Hacaaluu Hundeessaa sadaffaa fi wareegamni waggaa afuraffaa isaa Finfinnee Hoteela Skylight gaggeeffame. Yaadannoo sammuu daqiiqaa tokko artist Hacaaluu Hundeessaatiif gaggeeffameen jalqabame. Eebamaan guddoo akka aadaa Oromootti gaggeeffameen booda walitti qabduu fi pirezidaantiin faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa haati wabiidhaa haadha warraa artist Hacaaluu Hundeessaa Adde Faantuu Damsoodhaa haasaa baga nagaan dhuftanii taasisuudhaan waltajjicha saaqaniiti jiran. Duraan dursee kan hin danda'amne hunda akka humna keenyaatti akka dandeenyu nu godhee kanas hin nu gahee Waaqayyo haadha isaa wajjin haa galatoomu jedha. Jirtu hin dhaga'amu gama sanaa warri Ameerikaa hin dhaga'amu jechaa jirtu jecha Hacaaluu Hundeessaati. Abbootiin amantaa, haadholiin, abbooliin, keessummoonni asitti argamtan, hiriyoonni Hacee biyya keessaa fi alaa, uummanni addunyaa irra jirtan, qeerroo fi qarreen, daa'imman, kaadhimamtoonni fi injifattoonni badhaasa Hacaaluu Hundeessaa marsaa sadaffaa tamsaasa kallattiin nu hordoftan, dhugaa Hacee obsaan Waaqa irraa eeggachaa jirru hundi keessan maqaa jaalallee koo ijoollummaa amanamaa qulqulluu abbaa ijoollee koo bara dargaggummaa abbaa dhugaa fakkeessuu fi fakkaachuu hin dandeenye abbaa warraa koo hanga dhumaa akka laphee guutuun warra isa jaalatu akkasumas isa goomatu fuuldura dhaabbadhu na godhee goota jaalalaa darbeellee kan hunda caalu qoricha asumee fi as dhihoo seenaa dabee sirreessee dhugaa nu barsiisee Hacaaluu Hundeessaatiin baga nagaan dhuftan baga guyyaa kanaan nu ga'e anaa dhufuun jedha. Hacee koo anii fi ijoolleen kee yaaddoo kee irraa kan hafe nagaa jirra. Galata Waaqaa ijoolleen keenyas guddataniiru. Wantoonni baachuu hin dandeenye baay'een jiraatullee akka ati naan jettu Waaqayyo hin dandeessisuuf namaaf hin kennu akka arjummaa isaatti. Keessa darbus jiruu koo keessatti Waaqa gaditti yeroo mara waan na wajjin jirtuuf ani guutuudha. Hacee koo waggaa 4 guutuu hin dhuftaa kee malee hin hafta jedhee hin beeku. Ati yoo dhufuu baattees karaan sirraa fagaate illee amman si bira dhufutti si yaada. Hacee koo warri dhugaa kee nyaatanii dhiiga kee dhuganii dhugaa kee yoom akka baasan beekuu baadhus warri si ajjeesisee fi si ajjeesee mucayyoon ergamtuun isaanii warri xiqqaa hanga guddaa waa'ee ajjeechaa kee beekan dhugaa kee irra ciisan uffata keessatti kan maraatan gaaddidduu isaaniin kan rifatan kan dhaabbitti du'an jiruu fi jiraachuun kan jalaa badee nagaa akka hin qabaanne halkanii fi guyyaa akka boqonnaa hin arganne sirriitti beeku. Hacee koo hacee ajjeesnee kaayyoon keenya nuuf milkaa'a jedhanii yaadan ummata abdii kutachiifna jechuun ofii abdii kutatan ummata miliyoonaan lakkaa'amu keessatti keessattuu daa'imman reefuu dhalattu keessatti siidaa taatee onnee keessa akka jirtu yeroo beekan kan maraatan manni haa lakkaa'u. Yaa warra gantuu fi yartuu kan Waaqayyo kabaje namni homaa gochuu hin danda'u. Hacee koo waan lafa kanaa silaatuu beekta. Fakkeessuu fi fakkaachuun kan guutamedha. Lafa yeroodhaaf irra jiraannu kanarratti maaf dubbattanaan jedhu akkamittan dubbii dhiisaa maaf gaafattanaan jedhu akkamittan gaafii dhiisaa
hacee koo sin dhabee dhugaa keetu badee utubaa kootu jigee mana kootu diigame agartuu kootu badee ijoollummaa koon dhabee gaafii ijoollee keen deebisuu dadhabee kanaaf gaaffiidhiin anis deebii dhabee. Kan siniif hin galletu anaaf galuu didee waan beektan qabdaniifus sobni soba sinitti fidee garaadhaaf jiraachuun onnee keessan miidhee sodaa keessanitu naaf galuu didee. Namni akkamitti of dhokatee miira isaa sobee jiraata. Dhugaa simachuu dadhabee of miidhee jiruu filata. Dhugaatu isin jidduu jira of sobuun isin baasu beeka. Dhugaa hacee dhoksuun keessan har'as borus gara fuulduraas inuma isin diiga. Hundi inuma ta'a guyyuma eeggata. Baay'een biyyee ta'ee biyyee dhuma nyaata. Kan afaan qabatee taa'u gaaf tokko inuma dubbata. Hin bubbula malee hacee koo dhugaan kee yoom dhokata. Hacee koo anaaf eenyumtuu qulqulluu miti. Yeroo darbis dubbadheeraa ammas nan dubbadhaa. Amma dhugaan saba'utti dubbii koo hin dhiisu. Hacee koo anaaf eenyumtuu qulqulluu miti. Mootummaanis haa ta'u warri miti mootummaa dhugaa hacee warri beektan nu baasa. Ajjeesaa fi ajjeesisaa isaa seeraaf nuuf dhiyeessa. Qulqulluu ta'uu keessan nuuf mirkaneessa. Ribxanii taa'uun keessan nama gumaa ta'uu keessan nuuf ibsa. Hacee koo silaa yoona osoo si taate. Boolla meeqa qottee muka meeqa baate dhugaa barbaachuudhaaf meeqa kuftee kaate gootummaa namummaa ofitti amanamummaa dhugummaa waa'ee baay'ee nu agarsiistee nu barsiiste kan siif kaatu hin jiru hacee koo mammarattee ciiste nuun ibidda saafaa keessatti nu dhiiste. Bobaanee hin dhaamnu gubannee hin dhumnu si dhabne irra jennee abdii hin kutannu hacee koo nuuf beeki yeroo hunda akka si jaalannu akka si kabajnu akka sitti boonnu. Hacee koo anaan na ajjeesuu biyyittiin garuu nagaa hin argattu akkuma naan jettee erga ati dabartee waan ta'aa jirruu fi waan taanee fi waan ta'aa jirru hundi keessan ni beektu. Hacee koo dubbadhee infitu waan lafa kanaa na dhaggeeffadhu waanuma xiqqoon dabala. Guyyaa silaan dhuftu biyya biraa jirtaa qaamaan sin argadhu fagaattee deemteetta yaadaa fi qalbiin abjuun na waliin jirta. Kan si ajjeesanirra maqaa si balleessuuf micayyoo ergamtuu isaanii bilisa baasuuf waa baay'ee godhanii dhugaa kee dhoksuuf hacee manaa fuutee baate jedhanii basaastota isaaniin dhugaa haguuganii ajandaa hin jirreen olola oofanii warri ofii salphoo si se'anii maqaa kee xureessuuf bu'anii ka'anii. Hacee koo kan baatu ganama kan galtu galgala dhuftaa keen eegaa balbalan ilaalaa garaan na rifataa onneen na dhahataa mirri sodaanatti nam'ee qaamni na hollataa bilbilli keen ka'u rukutamee keen dhagahee yeroo na labahu lafatu naan maree amanuun dadhabee ol seenee gadi bahus sagalee keen dhabee ati diriirteetta hacee koo fuulli kee gammachuun guutamee. Riba keessa jirta jedheen si kaasuuf muddame kaaseen si hammadhe morma keettan marame awwaachuu dadhabdee iyyee si waamullee nagattee deemta jedhee ammallee namanne maal jette hacee koo jechi kee ni dhumaa wabuu milkuu giiftuu ummata keetiif dhaamsi kee maaluma waan nu dhaammee deeme warri ajjeesistanii fi warri ajjeestan nutti hima waan gootanii fi waan gosistan isinumatu harkaa qaba. Hacee koo booyee sin deebisuu iyyuu sin hambisuu nutu si ta'e situ nuun miidhame miidhaa midhaan nyaannee miidhamnee muuxannee dhugaa kee baasurraa ukkaamamnee hafne dhugaan dhugaa sobaan dhuguun dhiigaan dhiquun hacee ajjeesanii boqonnaa argachuun akka hin taane beekaa ribanii jiraachuun. Warri hacee ajjeestanii fi ajjeesistan dhugaa hacee qeerroo fi qarree lola dhiiga hacee qeerroo fi qarree lolaastan umurii keessan guutuu isin haa eeyyisiisu wal isin haa nyaachisu. Hacee koo qulqulluu taliilaa hin booroftuwaati qulqulluu amanamaa hin moofoftuwaati muu warra si nyaateef warra gantuuf yartuu taa'anii ka'anis gaaddidduu isaanii rifatu hin bade naan jedhu kan badan isaanii hin hafe naan jedhu kan hafetu isaanii isaanoo hin jiran dhiiga kee dhuganii si dhoksina jedhanii ofii dhokatanii mul'ata dhugoome ifarraan kaasanii. Naafifi hacee koo wabuu milkuu giiftuu keessattan si argaa ummata kees dabalateetoo
Anis nan jiraadha abdii si godheetu asumeef as dhihoon haftu boqonnaa dhabdeettu naa kottu aceekoo si keessattan of argaa abdii horadheetu siinan kabajame anaaf eenyummaa koo amman si bira dhufutti si yaada goota koo. Haceekoo karaa dheeraatu na hafee kan fuuldura koo taa'u duubatti garagaree bookee fi tafkii hin lakkaa'u jettee karaa dheeraa nuuf dhiistee deemte irra deemuuf maqaa keetiin faawundeeshiniin erga dhaabbatee waggaa 3 yoo ta'u hojiin hanga ammaatti hojjetame akkuma jirutti ta'ee gara fuulduraattis cimsinee akka hojjannuu fi ummanni ati jaalattuu fi isaan si jaalatan akka faawundeeshinii kee deeggaran abdiin qaba. Anis hangan jirutti imaanaan itti dhiistee deemte akkan bakkaan ga'u fedha Waaqaa naaf haa ta'u. Haceekoo har'a aartii ati keessa dabartee deemtee quuqama uummata kee itti ibsachaa turte jajjabeessuu fi arjummaa fi gara laafummaa kee nutti dhiistee kennata yookaan leegaasii kee itti fufsiisuuf waggaa waggaan badhaasa maqaa keetiin qopheessuun akkasumas warroota hojii hin dagatamne aartii Oromoo keessatti hojjetanii darban yaadachuuf akka namaatti osoo hin taane akka fedha Waaqaatti marsaa 3ffaarra geenyeerra. Ati akka odaa taatee si jalatti walitti qabamnee sagantaa qophii irratti hirmaachuuf keessummoonni kee fi jaalattoonni kee na eegaa jiru waan ta'eef Haceekoo gara isaanittan darba. Dorgomtoonni fi injifattoonni badhaasa Hacaaluu Hundeessaa marsaa 3ffaa irra deebi'uun baga nagaan dhuftan anaa dhufun jedha. Milkaa'inaa fi miidhagina sagantaa kanaaf gahee guddaa kan qabdan boordiin faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa koreen badhaasa Hacaaluu Hundeessaa akkasumas hojjettoonni hundi keessan galatoomaan jedha isinillee na galateeffadha. Ispoonsaroonni keenya baankii Awaash, inshuraansii Awaash, baankii Oromiyaa, baankii Kooppii yookaan gamtaa Oromiyaa jechuudha. Dhaabbata Coca-Cola akkasumas hoteela Skylight baay'ee galatoomaa jechuun barbaada isinis na galateeffadha. Asumarratti waltajjii akkasitti bareedu kana miidhagaa kana kan nu hojjettan warra isteejii kana nu hojjettaniifillee galatoomaan jedha isinis na galateeffadha. Walumaa galatti Waaqaa fi Haceekootti aanuudhaan osoo isin hin jirre sagantaan kun akka hin milkoofne hin beekama. Namoonni humnaan yaadaan beekumsaan qabeenyaan nu deeggartan gara fuulduraas nu deeggaruu yaaddan galatoomaan jedha. Faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa warri gargaaruu barbaadan karaa 7855 irratti okkee jettanii erguudhaan guyyaa guyyaatti qarshii tokko akka nu arjoomtan jennaasumaan jechuudha. Namoonni biyya keessaa fi biyya alaatti yaadannoo Hacee bakka adda addaatti kabajan hundi keessan galatoomaa seenaan isin haa yaadatun jedha. Akka namaatti osoo hin taane akka Waaqaatti nama waggaa dhufuu nuunaa jedhu. Waaqaa fi Haceekootti aanee akkan biyya alaa deemuu fiilmii Hacee hojjechuudhaan faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa gargaaruudhaan bu'aa bahii guddaa keessa darbuun haala mijeessuun Dr. Awwal Abdoo fi waa'eellawwan isaanii maqaa Haceekootiin galatoomaan isaaniin jedha isinis na galateeffadha. Guyyaan isin bira dhufe kaasee hangam biyyatti deebi'utti isteeta adda addaa irra yeroon deemu simannaa naa gooftaniif sagantaa qopheessitaniif sagantaa qophaa'e irratti argamtan jaalala Haceef qabdan naaf ibsitan hundi keessan maqaa Haceekootiin galatoomaan jedha. Deemsa jilbiibbii kaleessaa daguun dukkanaan gaaga'e dhaabbadheen deema har'as dhaabbata naaf ta'e. Teessoo ulfina dhaddacha koo qoluuf hiraaranarraa guca jireenya kootiiti ati abbaa dhugaa fi karraa si'innaa sonaa'ee tole milkiin kakoo situ naaf badhaasee wabii jireenya koo galatoomi abbaa wabii galatoomi. Dhumarratti
har'as nan jedha borus nan jedha gara fuulduraas nan jedha dhugaan hacee koon baane hundi keessan amantii qabdaniin xinnaan guddaan abbootiin hundi keessan akka dhugaan hacee koonaa ba'u waaqanaa kadhaan jedha. Galatooma. Akka mukoofni immoo abdiin qabaga. Awwaarri isaatti dabarra waan ta'eef yeroo keenya eegnee waan hin jalqabneef dhiifama isin gaafanna. Galatooma. Arras haqa artist Haacaaluu Hundeessaadhaa akka bahuuf dhugaan isaa akka mul'atuuf waywaata tan lakkisiin haati warra isaa Faantuu Damsoodhaa hawaasa waltajjii tanatti hirmaateen baga nagaan dhuftan jechuun akkanumattuu kabajaa artist Haacaaluu Hundeessaatiif achitti argamu isaaniitiif galateeffataniiti jiran waltajjiin bifa kanaan geggeeffamee fi jalqabame. Sagantaa miidhagaa weedduulee artistotaa fi baandileen garaagaraa jidduutti buusaniin dhandhama gaarii argamsiisuu dandaheeti jira. Kana malees artistota gameeyyii fi dargaggoota yaadachuu fi badhaasuudhaan seenaa industirii muuziqaa Oromoo cimsuu fi utubuu kaayyoo godhachuun akkanumattuu leegaasii Haacaaluu Hundeessaa itti fufsiisuudhaaf artistota dargaggootaa fi gameeyyii bara kana keessa hojii gaarii hojjetan kan ummataan hojiin isaanii filatameen dorgomanii badhaasa arkachuu dandahaniiti jiran. Artist Elfinash Qannoo qabsooytuu gameetiin haati artistota dubartoota Oromoo ja'amuudhaan beekamtu. Elfinash badhaasa artistii cimtuu umrii guutuu ja'amuudhaan gonfatteeti jirti. Badhaasa isii laatamees gama bakka bu'aatiin kan fudhatte yoo ta'u badhaafamtootni dhimmamtoota muuziqaa yookaan aartiidhaa ja'uun namootni lamaas kan badhaafaman yoo ta'an qabsaawaa gameessaa fi artistii Suutee Bareentootii fi artist Gammachuu itti aanaati. Artist Gammachuu Ittaanaa. Badhaasa Life Keerii Awwaardii Haacaaluu Hundeessaa argatanii jiru. Badhaasni kun namoota deeggaruudha, namoota aartii keessatti shoora olaanaa qabaniif tumsa maallaqaa taasisuudha. Badhaasa kanaan qarshii abanamu asumatti Gammachuu Ittaanaa baga gammaddan. Badhaasa qarshii 150 argatanii jiru. Kallattiin dorgommichi cimee itti fufee sirboota garaagaraa jidduu bu'uun dabaalamaa kan itti fufee yoo ta'u albama filatamaa bara 2016 dorgommii dhiyaatan keessaa sirbii yookaan albamni artist Suuraa Taakkalaa yookaan Booree Ja'u kan injifate yoo ta'u badhaasasaa erga fudhatee booda artistiin Suuraa Taakkalaatiis dhaamsa kana dhaammateeti jira. Kanaafuu asitti suuraa Tiiboonsaa yaatee akka fudhatuun gaafadha. Albama waggaa filatamaa Suuraatii baga gammadde. Sirboota aadaa Oromoo bifa ammayyaatiin hojjechuudhaan dinqisifannaa guddaa argatee jira. Suuraatii baga gammadde. Ergaa yoo qabaatte yookaan immoo miira kee ibsachuu barbaadde carraan sii kenna. Galatoomaa hundi keessanii
Quotation xiqqoo tokko. Wallee bareedaa hojjettee karaatti dhuftee kanaan wallistoota hedduu hin qabnuuti jabaadhu. Hacaaluu Hundeessaa wallee nan dubbadha maal abbaasaa jedhu Dinqisaa Dabalaa wajjin yeroo hojjennu kan inni naan jedhe keessaan fudhadhe baay'ee natti tolee jira. Hundi keessan iyyuu warra asitti argamtan faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa, awaardii Hacaaluu Hundeessaa, haadha wabii sponsoroonni sagantaa kanaa hundumti keessan warri albama kana keessatti nafaana dhamaatan hundumti keessan Abbuu, Deev, Iyyoob, Solomon Hayilamaariyaam Maaster Ingilaayaa hundi keessan iyyuu mootii abbaa daalee kan waliin dhamaa ture wallee nagaa buusaa jedhu keessatti qooda kan fudhatte hawwii Ilfinesh Qannoo kan amma badhaafamte intala jechuudha. Warri kan artistoonni Oromoo hundumtuu kan imala kana keessatti na waliin taatan gorsaanis gochaanis kan na dhaabbattan baay'ee keessan fuuldura kanatti argaan jira. Ulfaadhaa galatoomaa jechuun barbaada. Badhaasatti kenna. Suuraati albama filatamaa bara kanaa ta'uudhaan injifatee jira. Baga gammaddee. Ulfaadhaa iddoo keessanitti deebi'a. Suuraati sirba Oromoo sadarkaa addunyaatti beeksisuudhaaf nama humna cimaa qabudha. Mee akkamittiin galateeffattu baga gammaddee jedhaan. Gara biraatiin wallee aadaa filatamaa bara kanaa jedhamuudhaan sirba Taaddala Gammachuu yoo ta'u artist Taaddala Gammachuu mira itti dhagahamees qooddateeti jira. Baga gammaddan. An waanan jedhuun qabuun waan ta'eef atumti dubbadhuun. Taaddeen weellisaa aadaas hammayyaas weellisaa baay'ee jaalannu sirboota Oromoo haalan hammayyeessee sagalee bareedaan weellisee miidhaginni isaa bareedinni isaa dhaabbanni isaas immoo akkasuma Taaddee baga gammaddee addee teennes baga gammaddeenyaa galatooma. Badhaasa wallee aadaa filatamaa artist Taaddala Gammachuu. Baga gammaddee birrii 100 fudhatee jira 50 kan kooteela. Egaa Amiir sirriitti ibseera waan ta'eef waanan jedhuun qabu. Artistoota magaalaa Finfinneetti dhalatanii aadaa fi seenaa duudhaa afaan isaanii sirriitti beekanii nama aadaa isaanii dagaagfachuudhaaf carraaqaa jiran keessaa isa tokkodha. Kana caalaa dubbachuu hin danda'u inni immoo yoo yaada qabaate carraanan kennaaf. Egaa ayduun akka gaariitti na ibsitee yaada. Awaardii kanarratti immoo sagantaa kanarratti Haceen ilma dhalootati, ilma jenereeshinii haaraa ijaare. Haceen fakkii artistoota Oromoo, fakkii Oromoota hundaati. Waa'ee Hacee haasa'uun amma barbaachisaan ta'u hundumti keessanuu hin beektanii waltajjii irraas haasaa dubbatamaa ture waan ta'eef. Egaa Haceen tasana yaama waan ta'eef ittiin qophoofne onnee Oromoota hunda keessa jira. Badhaasni kun immoo maqaa isaatiin moggaa'e kun mana kiyya keessa galuunsaa ganamas galgalas gaafan galus gaafan manaa ba'us waan kanan arga waan ta'eef baay'ee gammadeera. Galatu. Nan gabaabsa dhugaa dubbachuudhaaf an kaadhimamaa ta'uu kootillee kan hin bare torban lama guunne na filadhaa jedhee voot na godhaa jedhee namootatti hin ergine waan amantanii hojii kiyya jaallattanii Oromoonni hundi na filattaniif galatoomaa jechuun barbaada. Xumura irratti immoo sagantaa kana adda godhu badhaasa kana gaafan fudhadhu giiftii dureen kiyya waltajjii gaggeessaa ta'uusaa immoo
gammachuu koo dachaa godhaa. Galatooma. Thank you. Haasaan harkaa balleessaa jirila. Galatoomi baga gammaddee iddoo keetti deebi'e ka. Weellisaa. Amiin. Amiin Hussein guddifnee ni galateeffannaa. Artistiin lixa Oromiyaa Wallagatti dhalatee Awurooppaa Noorweeyitti guddate Guutuu Abarraa immoo wallee ammayyaa filatamaan bara kanaa ja'amuudhaan sirba isaatiin kan filatame yoo ta'u gara bakka bu'aasaatiin badhaasa fudhateeti jira. Bakka jireenya isaati Noorweey irraa fuula feesbuukar isaarraayis ergaa gammachuutii fi galateeffannaa hawaasa Oromootiif dhaammateeti jira. Sirba aadaa Oromoo sadarkaa addunyaatti beeksisuu irratti argama. Haadha manaasaa wajjin ta'uudhaan viidiyoo bareedaa, kilippii bareedaa, sirba yadalloo cimaatiin barana baay'ee dinqisiifamaa ture. Guutuu Abarraa bakka bu'aatu fudhata. Guutuu Abarraa sirba ammayyaa filatamaa ta'uudhaan injifatee jira. Baga gammadde. Sagantaa kanarratti sinimaagraafii filatamaa Shimallis Taaddasaa qindeessaa muuziqaa filatamaa Antana Tafarraa daarektarrii filatamaa amansiisaa Ifaam artistii Haareyni Milkii Jamaal badhaasa Hacaaluu Hundeessaa kan injifatan ta'uun barameera. Sagantaan itti fufuudhaan badhaasni hawwii guddaan eeggamaa tures yeroonsaa gahee as bahem. Wallee filatamaa bara kanaa kan namoonni hedduun dhaggeeffateef jaalate sirba baala gizee jechuudhaan beekamtu tan artist Yoosan Geetahuun ta'uudhaan filatameeti jira. Yoosan Geetahuunis erga badhaasa isaa harkatti galfateen booda achuma waltajjiirraa miratti dhagahame hime. Waa walaloo barreessinuuf warra walaloo barreessu kana akka urjii baraa kana akka badhaafnu nu afeeruu keessanillee galatawaan isiniin jaa. Ammaan tana urjiin baraa kana muno moo'ate Yoosan Geetahuunii fi Amaan Iluu. Artist Yoosan Geetahuun wallee waggaa filatamaa ta'uudhaan injifatee jira. Yoosan baga gammadde. Baala gizeen sirba duwwaa miti bara akkuma faaruu biyyaalessaatti dhaggeeffataa jirra. Mee yaada maalii qabdaa baga gammadde? Aduuko baga wajjinuu gammanne hundi keessanuu warreen sagantaa akkana miidhaguu nu qaqqabsiiftan sagaleen uummata keenyaa warras jirtanis duuba jirtan guddaa galatooma. Ittaansoon waltajjii kana sababeeffadhee wanti jechuu barbaadu uummanni keenya gama ogummaa maraanuu akka Hacaaluutti nama maqaa bool'aa olii qabaatu nu haa taasisu ta'aan jedhaa ergaa kooti kun. As gidduutti waltajjii kana uumuu keessatti leegaasii Hacaaluu fufsiisuu keessatti weellistoota lamaa humna gargaarsaa dhabanii rakkataa jiran Kadirii fi Shaakkisoo yaa awwaardii Oromoo dhaabbanni awwaardii Oromoo
abbootiin qabeenyaa Oromoo ummanni Oromoo qubanu qabaadhaa sinin jechuu barbaada ulfaadhaa. sagantaa kanarratti sagantaan gara xumuraa deemuusiitiin duram artist Elsaa Nuguseem artistii cimtuu dubartii bara 2016 ja'amuun kan filatamte yoo ta'u gara bakka bu'aasiitiin badhaasa fudhatte. Jirtu Elsaa Fantu jirtu. And the winner is Elsaa Nuguseem. warra argataa jiran keessaa ishee tokkodha. Artist Elsaa badhaafamtuu weellistuu cimtuu baranaa taateetti bakka bu'aatu dhufe yaada qabdu. Itti fufuudhaan namni hedduun hawwiin eegaa kan ture badhaasa artistii cimaa bara kanaa isa jawsan yoo ta'u artist Galaanaa Gaaromsaa injifachuudhaan badhaasa isaa fudhateeti jira. Artist Galaanaa Gaaromsaadhaan hiriyaa dhihoo artist Hacaaluu Hundeessaa fi nama waliin jiraachaa ture ta'uun ni beekama. Yeroo badhaasa kana fudhatu mira itti dhagahame hawaasa waltajjii irratti argameef akkanaan dhaammate. Faawundeeshinii Hacaaluu haadha wabii akkasumatti warreen waan kana qindeessitan hundi galatooma ammallee akkanumatti itti hafufu fuuldura waan kanaa wal bira dhaabbannee waliin jaarree jabeessinee dhala dhufutti dabarsuun waajiba waan ta'eef waliin tokko taanee itti fufnu galatoomaan isiniin jaa. Kanammoo wanni kana caale waliisa keenya jaalatamaa artistii Galaanaa Gaaromsaati. Durano wayu edano Durano sabamni miidhama kootii miidhagateeti. Galaanaa Gaaromsaa akkamitti simatu baga gammadde baga injifatte. Miidhagateeti. Galaanaa Gaaromsaa baga gammadde. Weellisaa cimaa baranaa ta'uudhaan injifatee jira. Amma immoo yaada keenya of ibsi gallo. Ulfaadha sa'aatii kana hunda eegdanii oolmaa aceen isinirraa qabu kabajuudhaan galma guuttanii kallattii hundaan warra asitti argamtan hunduu ulfaadhaa jechuun barbaada. Ani awaardii hacee kana injifachuu miti dorgomuun kooyyuu ana injifachuudha jedheetii yaada. Dhugaa dubbachuudhaaf awaardiin kunis kan koo qofa otoo hin taane waliin nu dorgomsiistaniif malee kan koos kan taaddees kan yoo sanis ture. Egaa qubniyyuu waan itti wal caaltuu qabdiinfi malee dhugumaan ni gammadaa miti. Otoo iddoo tokkotti nuu kennitanii natti tola. Namni qobaasaa cimaan hin jiru. Keessumaa muuziqaa keessatti kubbaa miilaa fi muuziqaan tiimworkiidha. Gamtaadhaan hojjetama. Kubbaa miilaa nama 11 taphataa nama tokko goolii galcha. Muuziqaanis akkasi. Nama hedduutu dugda duuba jira. Baga waliin injifanne jechuun barbaada. Itti aansee kiyyaan haati wabii jecha ittiin si galateeffadhu hin qabu. Sababni an si galateeffadhuuf
sirbi koo waan mo'ateef otoo hin taane ani awwaardiin kun nuyi keessatti miira dorgommii uumuu qofa otoo hin taane ceegamatti ormallee finnee dorgomsiisnee gatii muuziqaan keenya qabu orma biratti hammam akka ga'u orma waliin dorgomnee akka arginu fedhii kooti. Kana gochuun waan xiqqaa miti waan guddaadha. Guddaa galatoomii jabaadhu si cinaa jirra jechuun barbaada. Horaa bulaa galatoomaa. Sirbaan ittiin injifadhe kana otoon bayin dura waggaa 2.6 dura simeetumaa faana Ameerikaatti konsertiif deemeen wajjin jalqabne. Simee faana hojjenneet dhiifne irraa turre. Achi booda waggaa 2.6 boodan baase. Karuma kanaan simeetu faatiinis guddaa galatoomii ulfaadhu wanti kun kan keeti jechuun barbaada. Horaa bulaa galatoomaa naa jiraadha. Simeetu faa bakkuma jirtutti galanni si haa ga'u jenneerraa deemiin elamoo galatoomii ulfaadhu. Artist Elamoo Alii qindeessaa muuziqaadha. Sirboota hedduu ni qaba. Gosa muuziqaa inni hin taphanne hin jiru jechuun hin danda'ama. Kiiboordii, gitaarii, bees gitaarii, uudii moo maal jedhama yoo dogoggore gosa muuziqaa baay'ee isaanii hin beeku. Walumaa galatti gosa muuziqaa hedduu akka inni taphatu beekamaadha. Kan biraan immoo odeeffannoo haaraatu gurra nu bu'e. Yeroo gabaabaa keessatti ji'a dhufuu keessatti albama haarawaa baasuudhaaf Elamoon qophaa'ee jira jedhan. Isin akkamittiin simattuun inni immoo maal nun jedha laata waa'ee albama kee? Ulfaadhaa galatooma baga na yaadachiiftee baga uummatattis na himtee guddoo wanni niin dhaammachuu barbaadu har'a gammachuun xiyya hongan qabdu. Maali jennaan kan dabrees amata 2 duraas walumaan turre arrammoo akkuma gartee ispeeshaalaatti waan kana dhiheessu waan isa sirratti argamu kiyyaaf baay'een isin galatoomfadha. Caalaa haadha wabii galatoomii ulfaadhu umriin si haa dheeratu siif ilmaan keetiis nagayaan Oromoonis simatti haa jiraattu nu hundinuus waliin jirra nu jabaadhuun sinjaa ammoo albooma ji'a tokko keessatti sirbootan kallattii adda addaatiin jiru. Kan hin qopheessee jira isa sun ammoo na waliin akka eebbistaniin barbaada galatoomaan isin jira. Artist Elamoo Aliitiif carraa gaarii hawwina hamilee guddaadhaan gara iddoo isaatti akka naa simattan kabajaan isiniin gaafadha. Itti aansuudhaan maatiin artist Caaltuu Raggaasaa kiyyuudhaaf badhaasa addaa qabnaa jechaa jiru. Isaaniin gara waltajjiitti naffeera. Kiyyuu atis badhaasa kee akka fudhattuuf yeroo tokko gara waltajjiittan si rakkisa. Maatiin artist Caaltuu Raggaasaa badhaasa addaa kiyyaa yookaan haadha wabiitiif qopheessanii jiru. Bantanii nutti agarsiisuu dandeessu. Banika. Ahikamu. Haadha wabii. Kun immoo badhaasa addaadha. Badhaasni kabajni galanni si mala seenaan dhugaan gootummaan hacee awwaalamee akka hin hafneef halkaniif guyyaa of gattee dhamaa kan jirtu dubartii cimtuu haadha wabii guddaa ni galateeffanna. Maatiin artist Caaltuu iddoo keessanitti nuuf deebi'aa kiyyuu galatoon ulfaadha.